السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كوجم تودا فجالة توني خردة توني برسا روما. الحمد لله يعني نجاكوت نجاني كي كنجار الله كم بجارة بكتير زمرة سناجو. إجا واتوتن كيا فيديو راها نكيس هتي وانا نسمبر سيزو. حالا يرو يوتيوب channelين كيسان سبسكرايب كم تكوفي وتشاورين سادا كم برسني بقوله. أبلاي قوتني information إن سن رابر بادو Adsense سادا تقوتني يوتيوب بي كيسان رام مالكا فراتشو دندے سن نسمبر سيزو. Egaa daawwattoota kiyya warroon YouTube channel keenya faarootaa tan baga nagaa dhuftan jecha YouTube channel keenya subscribe godhachuun dirqamadha. Yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsan guyyaan innaan dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification san click itti godhaadha achi booda all kajattuu irratti fadhaadha. Akkasuma barumsan garaadha isin darbee YouTube channel keenya jala seenadha waan isin deebiradhaadha. Barumsi keenya isin tolee isin gammachiisa viidiyoo keenya namni baay'een argee karraa fayyadamu like share waliif gochuun dirqamadha. Egaa gamanuma nan ga'u barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti na faana turaan hordofaa isin jira. Hayyee daawwattoota kiyya yeroo YouTube channelin keessan subscribe kuma tokkoo fi watchawariin isaadha kuma fursiniif gahee seera YouTube dha guutan jechuudha. Haalli apply gootanii Adsense guutanii YouTube channel keessan kafaltii irratti argattan yookiin gama maallaqatti jijjiirratanii maallaqa baatiidhaan irraa argatuudhaaf jechuudha. Information isin barbaachisu hunda itti guutuu qabdan jechuudha. Haalli information kan itti guutan jechuudha. YouTube channel keessan Chrome keessan seenuu qabdan jechuudha. Chrome kun akkuma asirratti argaa jirtan kana Chrome keessan irratti kilikii gootanii egaa yeroo Chrome keessan irratti kilik gootan jechuudha. Haala kanaan YouTube channel keessan Chrome keessan seentan jechuudha. Emailii keessan itti guutaniiti. Yeroo emailii keessan itti guutanii YouTube channel keessan Chrome keessan seentan jechuudha. Asol irratti tuqaa seenan irratti kilikii gootanii achi booda desktop site kan jedhamu irratti kilikii gootanii achi booda haala kanaan akka kompiitaratti isiniif banama jechuudha. YouTube channelin keessanii bifa maktabatti jechuudha. Achi booda asol kanarratti jechuudha profile keessatti kilikii gootanii achi booda YouTube studio kan jedhamu kilikii gootanii achi booda haala kanaan YouTube studio keessa singasha yeroo haala kanaan YouTube studio keessa galtan jechuudha. Fakkii duraalaa kanarratti kilikii gootanii achi booda apply now kan jedhamu kilikii gootanii achi booda haala kanaan asitti isin fide jechuudha. Haala kanaan step tokkorraa hanga 3 isinii fide jechuudha. Isin galee step 3 kana guunna jechuudha. Amma step awwalaa kanarratti start click gootanii yeroo start click gootan haala kanaan barreeffama baay'ee isinii fida. Achi booda raayitii gadii sana jechuudha. Click itti gootanii raayitiin itti bantanii achi booda accept click gootanii jechuudha. Egaa haala kanaan step awwalaa guunnee jirra jechuudha. Amma step lammaffatu dhufe. Step lammaffaadha kuni kan Google Adsense jechuudha. Ammallee tanallee start click gootanii achi booda haala kanaan isinii fida. Qastii sanarratti click gootanii achi booda no kan jedhamu filattanii achi booda continue click gootu. Egaa achi booda hanga isiniif godhanii eeggattanii achi booda haala kanaan emailii isiniif fida. Emailii YouTube channel keessatti kilik gootanii achi booda haala kanaan gama Google Adsense itti nu dabarsa. Amma wanti gochuu qabdan jechuudha. Achi booda ammallee accept kan jedhamu kilik gootanii achi booda ibsaan eeggatan ammalleedha. Egaa amma wanti guutuu qabdan jechuudha. Asirratti name and address kan jedhamu irratti maqaa keessan yookiin maqaa barbaadan tokko ni barreessanii jechuudha. Isin galee yookiin maqaa poostaa isiniitiin banamanii barreessanii akkuma isinitti wal rakkoon qabu jechuudha. Ammallee as gaditti jechuudha. Address line 1 kan jedhamu irratti jechuudha. Itoophiyaa jettanii yoo guuttanis rakkoon qabu jechuudha. Isin galee kanaan Itoophiyaa jettanii yoo barreessanis rakkoon qabu jechuudha. Egaa ammallee address line 2 kan jedhamu irratti immoo poostaa koodii keessan itti guutan jechuudha. Poostaa koodii san jechuudha. Lakkoofsa poostaa koodii irra jiru san jechuudha. Awwaala wanni gochuu qabdan jechuudha. Haala kanaan barreessaniiti. Achi booda yeroo tokko irraa istaniiti box jettanii barreessan jechuudha. Haala kanaan ammallee yeroo tokko irraa istanii achi booda yeroo haala kanaan lakkoofsa poostaa koodii keessan irra jiru itti guutan jechuudha. Asirratti immoo achi booda ammallee gadi buutaniiti siitii kan jedhamu irratti kilik gootanii
biyya keessa jiraatan yookiin yaani fakkeenyaaf Oromiyaa keessa biyya jirtan jechuudha barreessan jechuudha isin galee haala kanaan kana guuteetan jira. Egaa ammallee gadda barree postal code ka jira. Postal code kana 1000 yoo guutan rakkoon qabu jechuudha isin galee tokko duwwaa haala kanaan 1000 guutanii bira dabartu jechuudha. Egaa bakka amma phone number jiru irratti jechuudha lakkoofsa bilbila Itoophiyaadha kan maatii keessanii itti guutan jechuudha isin galee rakkoon hin qabu. Achi booda dhumarratti jechuudha as ga'etti submit ka jiru irratti kilik gootanii. Egaa achi booda haala kanaan of duubatti nu deebisa jechuudha. Steepii sadaffaadha YouTube'n ofuufuu ni guuta jechuudha isin galee kan lammaffaadha kan ammoo pirosesii godheeti jechuudha Adsense amma itti guunne kana jechuudha information amma itti guunne kana cheekii godheeti sa'a 24 booda isiniif deebisa jechuudha isin galee. Egaa daawwattootan kiyya haala kanaan information YouTube'n isinirraa barbaadu itti guutanii YouTube irraa kaffaltii argachuu dandeessanii barumsa keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe gootanii maatii keenya ta'uun dagtinaadha. Video keenya kanaas like share waliif gochuun dagtinaadha barumsa birootiin nagulti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.